akkuma keetti irratti waa ta'e jechuun mucaan kun waan barbaadee haa ta'u. Waa takka wanni harka kiyya irratti waa ta'e maarree ta'e hin jiru. Waan akkasii naasanii. Dhageeffadhaa Oromoon guutuun. Wallaahi billaahi tallaahi. Mucaan kun garii qaba. Waan akkasii hin jenne dhageeffadhu ani in asitti meera usme ana farsoo lubbuu isaatitti na jamuu siin jedhee jira tokkoffaa dhageeffatte. Isii tana caalatti wanni ati narraa barbaaddu jira. Hin jiru dhageeffadhu wanni ani barbaadu bakka inni jiru. Barmaatiin maatii gaafataa jira. Lubbuu hafarsootitti na jamuu siin jedhe. Kanaa olitti ammoo waan biraan hin gaafatin. Barila afaan keettu dhageeffatu tokkoffaa kana dura illee dhaaduu namni biraa ittiin qabu hafarsa. Hatta ijoolleen biyya kanatti inni walolaa ture kutaan Oromiyaa guutuu namni hafarsaa itti dhaadatee eessa jirte jedhanii barbaadu jiru. Hafarsaan qaata jendaa guutuu keessaa ba'e jecha hafarsatti dhaadadhe tokkochaaf duuba deebi'aan jiru. Isa kana ammallee taanaan ajjannoon jechuun. Arra jettetu bar arra jettetu hunda caala bar bee hafarsaa kingi jenna dhaqa baasaa bakka sanii jette. Akka waan bakka sanii jechuun malee dhaasan jechuun yookiin malee dhaa namni uf harkatti hidhee namuma gartee namuma qabsiisee namuma sana akka jiraachuu danda'a yookiin immoo nama hidhanii mana garteetiin mana mootummaa jiraachuu danda'a jechuudha. Bakka inni jiru kana waddaan nu baasi hayyee ana waa godhe haala akkana jira jedhi. Obboleessu haala qaba abbaa qaba namni bar biyyarraa gaafataa jirani. Warabbal kaaba obboleeyyan isaa hunda biyyarraa na gaafata. Obboleeyyan isaa sanatti kenni lakkoofsa jara. Obboleeyyan isaa kenni. Naa ergime lakkoofsa jara naa ergi keessa. Rakkoon qabu maatiin adireesa maatii keetii kenni maatiin keessanii maatiin jira walii dhaqanii wal haa gaafatanii jiru rakkoo miti. Hansiin jedhaa yuubar jara wal qunnamsiisaa. Awwala mucama kana bakka jiru qofa nuu himii siin jedhee bar. Mucama kana bilbila maatii isaa naa kenni. Jaala taatee dhageeffadhu wallaahi yoo dhiira taate amma cullee. Rabbi jedhi bakka mucaan kun anuma harkatti jira anuma harka ana akkana gooyisa jedhi tanuma qofa addaan nu baasi bakka. Waan takka waan akkasii wanni anaa sa'u takka illee hin jiru ansitti meera maatiin isaanii yoo barbaadaa jiraatu bilbila naa erga. Inni jedhee tokkoffa irratti ana beekaa waan godhee jira. Atillee yoo barbaade dabalamuu yoo barbaade na dubbisiisin jedha faala salaasaa. Eessa jirtanii jedha abbaa Formaa Adaa Gurbaa Maammadii waliin daltii gadi jira abbaa Maamma Salmaa waliin. Takka lammata irratti amma asirraa wal dhuunfaa idaan qabu waan barbaadan dubbisaa keessaan jedhani. Ahmad Culullee. Akkas namni biraa namni yaada qabu haa dubbatu. Ahmad Culullee. Dhaggeeffadhu gidee dhaqe. Afarsoo qabsiiftee waan goote rakkoo hin qabu gasanii. Garuu waan nuti dhaabnu afarsoo waa takka ta'ee rabbii kiyyasii kakadhee shaffilli jarmanii keessa jirtu. Ahmad Culullee rarraaftee antalattaltee si fuuti dhugaa arsutti maa. Sabaataa afarsoo kana dhaabi sii galee ilmoo namaa irratti ruhii namaa irratti hin taphatin bakka namni bakka mucaan kun jiru nutti himi. Nuti cinqamaa jirra sii galee warri biyyarraa dabalaa jira. Kanaafuu dhugaa jirtu walitti himnee waliin deemu. Mucaan kun waa takka ta'ee akka balaan jarmanii irraa kaatee Itoophiyaatti warri keessa waliin finne. Dhugaa jirtu sitti maa. Walfixuu miti yoo kumaatamni xabbasame kun ajandaa kiyyaa miti. Shaffilli maaltu galche? Kana keessa maaltu galche shaffila maaltu ajandaa shaffila as keessa galche fakkeenyaaf. Gosa gaamba gosa walitti deebi'aa biyya walitti gargara ilma. Kuni waan gosa nama waa waliin jedhe lamaantu wal dhabee gosa shaffilas agaafras roobee. Barku siyaasaa saffar zeenaa miti bara Ahmad wanati beekamtu waa'ee lubbuuti. Birrii qabaa birrii qabsiisaa dhageeffadhu. Jiloo dhageeffadhu kaa. Tokkoffaa irratti kun dhimma shaffila illee hin barbaachisu. Kawallolee nama lama. Anaaf afarsoodha malee karakkoo qabu ummata shaffilaatii fi asiin ummata baalee roobeetii fi ummata alii ummata agaafaraa walitti kaasuu miti. Kuni ajandaan akkasii hin barbaachisu. Tokkoffaa sii gala. Akkasitti. Ahmad Culullee dhageeffadhu. Ahmad Culullee dhageeffadhu. Deebiin asii deebisu kanuma baadiyyoo. Uzbee ayyee. Kana keessa shaffilas agaafaras roobeelles aliillee wanni galchuun jiru. Uummata nama lama wallolee nama du'e gosti isaa gumaan baafatu nama du'e gosti isaa gumaan baafatu. Warra isaa ficcisiisaa warra isaa bakka inni jiru irratti himaa kan jettu sunillee warruma qaba atillee warra qabda. Sii galee warra isaa ficcisiisa kan jettu san atillee warra qabda. Akkasii beekadhu. Illee warra qaba sii galee warra isaa ficcisiisa ati jagnaan keenya sii galee. Warra ficcisiisan jennaani warra isaa ficcisiisan jenna. Video yo dhageeffadhu sitti maa aboo bakka inni jirutti maa warra isaa himaa jenne. Taragaagay akka ijoolleen ta'ini. An ummata warra isaa ficcisiisan jenne maatii isaatitti himachuudhaaf maatii isaa barbaada. Dhageeffadhu ka waan jedhe sitti maa maatii isaa barbaada bakka inni jiru jedhe itti himuudhaaf maatii isaatitti himachuudhaaf malee maatii isaa ummata nagaa wajjin rakkoo takka iyyuu qabu. Maal godhuufi maatii isaa? Indee namni kamuu bar ilma qaba abbaa qaba gosa qaba arda qaba.
Ardatti himattee ardaan ilma ofii badaa ofii namatu sirraa qabata sa? Bada sun dhugaadha karaa seeratti himachuu ni malee dandeessa. waan biraa maatii isaa uummata nagaa Shaffila rakkoo biraa irratti. ana dhaggeeffadhu Ahmad Jirullee. Shaffila shookaa hincinii wajjin shookaa saltu yoo Ahmad Jirullee Jarmanii keessa siin saliin hin dhageetta shaffil qabadhu. Ayya ati ammoo amma dubbii baay'isteerta. Laal wal Ahmad Jirullee dhaggeeffadhu. Guutee jirta ganda guutuu tuuti Ahmad Jirullee bakka hafarsoon jiru waan Wallahi hafarsoon keessa ani- fuudhee hafarsoon keessa jiru nuufidi. Ani ganda takkaan tu'ine ammas ganda tuquun barbaadu. Amma dhiisi baadii yoomee dhiisi waa'ee shaffilaa waa'ee agaarbaa maalii kanneen walitti uffiin kana dhiisi yoomee kana dhiisi. Dhageeffadhu badii Dhaga'i waa takka barbaana dhaggeeffadha. badii afarsoon dalageerratti afarsoon faana dhaabbachuun dogoggora afarsoon balleessee jira. Si galee Ahmad Jirullee dhaggeeffadhu. Ahmad Jirullee dhaggeeffadhu. Afarsaa ta'uu barbaaddami. Qabdeeyyuumi fidii takki laayivii kanarratti fannisi nu garsiisi. Takki immoo mana dhallee jiraatu mana dhaa jira jedhe. Ammallee wanni sirraa barbaanna Ahmad Jirullee. Adama afarsoo qabee jira siin jedhe maaltu ajandaa shaffilaaminaamina keessa siin galche. Inde ma ayya viidiyoo keessan kaa'anii gartee tuni sheer siin godhe viidiyoo ati haasoyte laayivii irratti har'a haasoyte na fakkaate. Waan takkanaa soofan afarsoon qabame uummata jedhu haasa'e malee an afarsoo qabe hin jenne. Isii tana hin jenne. No, afarsaa kingi jenna afarsaan kingi isaa kaafaanitti dhaqaati amma warri kingi jettan kun mee baasaa kaachi keessaa ila dhageeffadhu afarsaa wayiituu qabe isiniin Kaachi baasaa itti akka nama qabsiiftee mana dhaa galchite eenyu beeka mana dhaa qabamu nuu yuriyyaan isaa qabame irraa quba hin qabnu. Si galee Yaa. warra keessa jiruyyuu akkamitti achirraa itti dhagahuu dandeetta qabamee isaa hin dhabne malee qabamee fi hin qabamne bakka kana jiraa isaa namni quba qabu hin jiru. Ati immoo dhaqaa achii baasaa jette akka waan nama harka jiraate mana dhaa jiraate san siifi rabbi beeka jechuudha. Si galee atama bakka inni jiru qofa nuu himtee qabsiise takki hin qabsiifne bakka erga qabsiifte wani itti saalfattuu hin jiru bara itti faarfamuu qabda sila si galee ani maali maal itti faarfama yoo bara afarsoon bakka inni jiru ani sitti wanni ani sitti mutakkallee hin jiru ammatti. Waan takka sitti himuu hin danda'u siin jedhe ati kanarratti sii gala. Isin ammoo Bara waan isin farsaan dhaggeeffadhu. waan Ani bokkataan qaaman- haasa'ina ajandaa shaffilaan akka isin goona akkasii maal jechuudha sila Ahmadi. No waa'ee gosa haasaan jiru amma dhaggeeffadhu. Waa'ee Fakkeenyaaf gosa amma baadiyyoo waan inni haasa'u Yes. fakkeenyaaf uummata shaffilaa maaltu galche. Dhiyeesi ka waa'ee gandaaf gandaa san dhaggeeffadhu maatii wal beekaa sun rakkoo miti sun dhaggeeffadhu sun hin geenne bakka san illee hin geenne dubbii bakka keessa haasamtullee. Amma wanni barbaannu tokko mucaan kuni ani qaamamni bakka inni dalagu san dhaqee ilaale dhaggeeffadhu. Dhaqee ufii kiyya san waaqa qabadhee dhaqee bakka san dhaqee waan jedhu gibbii keessa wanni tokko hin jiran. Si galee? Oromoon ollaa san dala Usman mana gaafa achirraa fagoo jirti. Oma fedhe yoo ta'e leesh lagaa Dhugaan bakka qabnu duuba. waan jedhan hin dhabani. Hundi Duuba isaanii- Ahmad Dukuba qabaare. Ati afaanin situ itti dhaadate kamaan beelaree nuti siman waa Yaa godhatu beena duuba abbaan barbaade osoo ani yoo hojjechisaa kana. afaaniin dhaadadhe anatu achitti dhaqeetiniin jechuu yaani yoo dhaadadhe anatu bakka dalagaa sanii Mallaqaan akkana gooyisa jedhaa turte ka mallaqaan akkana gooyisa jedhaan turre afaan keetinatti. walumaa galatti Mallaqaan mucaa kana mallaqaan akkana naagootan kutaa Oromiyaa irraa jettee dubbataa turte. Amma fakkeenyaaf tokkoffaa mee ani Ahmadiin akkana gooyisa yoo hin jedhe yoo ati akkuma tasaa taatee rabbiin nama biraatti nu harka waasi gooyisa kan jedhu taate namni eenyu amana. waa takka saniif hin cinqamina afarsoo waa takka hin ta'u waan isi cinqu hin jiru saniif. Dhagaati bakki inni jiru beektaa Ahmad Jirullee tamma Bakka inni jiru beektaa jaalata tokko hin jibbaa akkuma ka jaalatu jiru ka jibbu jira sillee akkuma ka sidee garu jiru ka si jibbu jira waan ta'eef Ahmad jechi isin jedhamellee jiraachuu danda'a jiraachuu dhabuu danda'a nama 3,200 si dhaggeeffataara dubbii Ani bakki inni jiru hin beeku walumaa galatti. hin beeka jettee reefuu sagalee waraabamee jira hin beeka atillee barbaadu lakkoofsa ergi jettee dhusme sima bira Namni fakkeenyaaf miidiyaa irratti waan akkanaa nan gaafatinaa isin. Ani waa'ee afarsoo bakka inni jiru wanni miidiyaa irra na gaafataniif hin jiru. wannaa Bakki inni jettee bara jiru- Ahmad hin dagatte ani isa lubbuu isaatiin hajamu garuu barsiisuu Ila barbaadaa Ahmad Jirullee. Ila Ahmad Jirullee gaafii siyaa gaafannu hoyyee. Nullee Kana waliin gaafadhaa baranna. jee daragaa gaarii gaafanna Lakkoofsi jiloo godhu. ergina. Ila dhaggeeffadhu Ahmad Jirullee seera. Ati afarsoo bakka inni jiru hin beekta miidiyaa irra nan gaafatinaa jetta. Wanti kun kataame miidiyaa irratti si galee wanti ati keessaan gootee ilmoo namaa dho'isuuf yookaan ammoo waa godhuuf deemtuuf hin jiru. Afarsoon eessa jira? To'annaa kee jala oolee jira moo maal bakka kam jira afarsoon maalirra jira? Kan itti dhaadataa ture si. Ka afarsoon haa qabaa jedhe si mataa keeti. Baay'ee baaliyo. Si galee Baaliyo baay'ee. dhimma afarsoo kana irra nu ba'i. Ahmad Jirullee namni si dhiisu hin jiru. Dhugaatu sitti himna kootu ol deebi. Qaldiin minaaminaa kun hin dalagu si galee. Amma dubbii kana mataa kallaa baaliyo Ndee? miyye. Dhugaa naannoo san dalageessoo hin gaafadhuuti. Dhugaa dhugatti tarkaanfiin kun gara bidhaa deemuuf deema. Gara gangummaa gara maalummaa osoo ta'uu hin ta'in gara qixa lubbuutitti deema. Qixa lubbuutitti lolli miidiyaa irraa kun lafa gabbuuf deemama.
Ahmad Ulle deebii Wallahi yaada bilchaata dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti tasgabbaaya ani nama bar kana tasgabbeessu fedhu. bakka san ufii kiyyaa dhaqee bar bakka inni dalaguu dhaqee bar hin jiru mucaan sin jira buleessu bakka dalagaa isaa hin jiru si galee wanni inni dalagu istiraawwan keeman isaa guutuun wanni guutuun qullaa aramnillee jirtu wayitii adda idu guyyaa dhaynee nuti wanni takkachi keessa hin jiran si galee ijoollee ollaa san jirtu deemnee gaafanne ijoolleen ollaa san jirtu gaafannee jennaaniin homa takkaa'uu quban qabnu sirkii isaan hunda lagoo dhaynee laallee hin agarree jette araba isaa eegaa jirra hin dhufne araba isaanii gaafanna yoo quba qabaatte arabni jette si galee namni takka namni quba qabu hin jiru hattan obboleessoo namni bara waan barbaade yoo ta'e hafarsaan nan dho'isu baran osoo haguma barbaade haga barbaade uffatee jedhe CV maakee dho'isu afarta waan fedhe ta'ee CV maakee dubbiin dho'isu. yaa Ahmad Culullee nama maa bu'e waan kana himuu dide wallaahi billaahi jaalattee jibbitee Ahmad Culullee mucaan kun yoo waa ta'e dhibbaan dhibba sititti gaafata. Mikinaanni tokko miidiyaa kanarra teettee anatu ababar sagalee isaa qoyaama isin dhageeffachiisa sagalee isaa san bara afaan isaa irraa waan inni jedhee isin dhageeffachiisa hundi keessa koppiliin godha. Oyme. So kaldiidhaa boonni ta'e seenaa. Irraan utaaltuu jalaa dalaan fulluu itti ulee galtuu jalattuu dhiira jalaa yoon bule domorsu deeman sii galee. Bukan. Wallaahi billaahi. Bukan aku. Dhugaa jirtu walitti himnaa nu dhageeffadhu. Waliin sossobnu. Abarsoo irra namni si dhaga'u hin jiru sii galee. Maraataa ofiillee abbattu qabata. Lah, apa Mucaatu siiftee. Hiisiftee munaan gootee ati nagaan ta'e dhageeffadhu Jarmanii keessa ati nagaan ta'e jagna. Ati biyya seera qabu keessa jirta Jarmanii keessa sii galee. Nuti immoo as keessa teennee si laalla inni nama hin qabu. Dhageeffadhu baaliyyoo. Abboon dhageeffadhu horiyaa. Haasawwan. Abarsoon nama hin qabu. Abarsoon nama isa wanni jedhu hin qabu bakka ati biyya faranjii keessa jirta. Saniif ilma namaa irratti akka taasisu. Horiyaa qalliin akkasii hin jiru horiyaa namni ganda qaba gosa qaba horiyaa. Mee horiyaa dhageeffadhu mee sagalee kana dhageeffadhu mee laala kaawwanti kiyya irra gadhiisi oy. Arrabaan kiingiidha afaanii. Garuu mi'a maal godhaa fi jirta irra isin afarsuudha. Amma maal godhaa fi jirtanii? Afarsuu kiingi. Mi'a maal goota amma kiingummaa isaa maal argisiisi? Kiingiidhaan amma dhaqii baasi qabnee mana hidhaati. Dhageette? Amma dhaqii baasi mee mana hidhaati? Kiingi wayi. Kiingi dura. Afarsuu kiingi afarsuu kiingi. Arrabaan kiingiidha afaanii. Garuu mi'a maal godhaa fi jirta irra isin afarsuudha. Afarsuu kiingi, afarsuu kiingi, afarsuu kiingi. Mi'a maal goota amma kiingummaa isaa maal argisiisi? Kiingiidhaan amma dhaqii baasi qabnee mana hidhaati. Agartanii amma akka afaan isaa irraa inni qabsiise. Argitanii ragaa? Baaliyyoo ragaa artanii? Dhageettanii? Yaa Yaa dhagaa jira yaa dhaga'u jirra yaa. Yaa uummanni kun hunduu jiru dhagaya. Wanni kun ragaa fi borimmoo gaafa waan biraa badanii jedhan namni hunduu ragaa viidiyoon kun lafa kaa'ame akkaawuntii kana jalatti riipoosti godhaa hundi keessanii laal. Wallaahi wa billaahi jechuun afarsaa booda jireenya hin jirtu. Ilmi namaa Ahmad amma ijoollee tiyya na jala arrabsan akkana ta'e jedhaa miti. Aarsaan inni kana booda kafalu taa'u aarsaa biraati. Si galee arraba moo lubbuu namaattu caalan ganaa wal bira madaalama jechuudha. Si galee ilmi namaa safaataa seeta obboleessa waan zarii hin qabne seeta akka ilma namaa akkuma barbaadanitti mallaqa baasanii fuudhanii itti taphatanii akka barbaadanii dho'isaniitiin gartee bakka barbaadan kaayaniitiin akkana godhee dhaqaaf waasaa bakka akkasiiti jedhan. Mootummaadha obboleessoo. Kisumma wallahi. Dhagai wanni kun dhugaan dhugatti raawwatee illee misinjaraan da waliif mee baaliyyoo ennu baaliyyoo yoo misinjara walii qabatan guruppii fi dikootu. Qaxxitaa waan jiru maraa walitti gaffinnee wal baxabbannee miidiyaa kanarraa wal galchina. Amma inni ijoollee ofiitii boo'aa fi waan biraatu namni asirra wal fituuf deema. Ganda salphinnaa kanatti. Lakki yoo jedhe akka afaan ammaa ta'e. Obboleessi isaa jiraami obboleessi isaa jiraami biyya kana jiraami jiro. Akka eeyaa jiree obboleessa isaa jiree. Salaamu alaikum. Callisaa kan ministeera baasira. Dhagai baaliyyoo misinjara isaa qabdaati. Tola na afarsa.
Akkana Kaama goona. jirullee. Laala akkana goona. Ah. Gabbuuna yari. Amma jirullee Yaa. keessa waan gaafannu jira. Keessan koottaa keessa waa hunda sinii majireemi waan kana keessan addaan baafnee adachaan. Yaa. Akkanuma mana cufne. Follow irraa qabdanii biti itti barreessi silkii isaa WhatsApp isaa ergu. WhatsApp isaa ergaan kee. Ayyee. Odee maagala da ruuyi namaati bar. Ruuyi dhiiraati bar afar sooraa bar shoomina. Dhugaa jedhee bar inni. Ijoollee harargee jedhee bar.